ልኛል ሰርተልኛል ፊኒሽንጉን ለመጨረስ ምናምን ተፍ እያልክ ነው ግን ደግሞ ማለት ነው እኔ መኪና መቀበል ይከብደኛል ያምርሽ ሩታ ፕራንክ ልታረጊ ነው ደስታ እና ወደዚህ ተጠጋኝማ ተራቀኝም በይ ምን ጀመርሽ አንድ እጅን እንዲያወጣው ነው ማለት ነው ከዚህ ዘግ መልሰስ እስከተጣው የምሬ ነው ደስታ አትቀልጂ እንጂ ከምሬ ነው በእውነት ምን ይያልሽ እንደኔ በጣም እየተጨነኩኝ ነው እግዚአብሔር ለምንድን ነው የምትጨነቂ በጣም ብዙ ነገር እያደረክ ነውና ፈረንጅ እየቀለለሽ ማለት እኔ እንዴት እንደማስረዳ አሁን ምን ይያልሽኝ አልፈልግም ይያልሽኝ አዎ አንተ ጋር ይሁን ምክንያቱም በቃ ይበቃኛል እግዚአብሔርን እንዴ ማለት ብዙ ነገሮችን እየተነጋገርን ነው ማለት እኔን ያመንከኝ እየመሰለኝ አይደለም እንደዚህ ስታረግ ማለት ነው ላይክ ብዙ ነገሮችን አብረን ከዚህ በኋላ ጥሩ ለማድረግ እንደምንሞክር አንተም ከጎኔ እንደምትሆን ብዙ ነገሮችን አብረን እንደምን ላይክ ቻሌንጆች የሚገጠሙን ምንም ነገር ይገጠመን አንድ ላይ ሆነን ነገሮችን እንደምንፈታና ፈጣሪ ከፈቀደ ጥሩ ነገር ላይ እንደምንደርስ ተነጋግረናል ላይክ ከዚህ በኋላ እኔም ላልገፋ አንተም የሆነ እንዳይሰማክ ለማድረግ ምናምን ጥሩ ነገር ለመፍጠር ተነጋግረናል ግን ደግሞ በዚህ ልክ ስታረገውና ፈርዘር ስትሄድ እኔ እየተጨነኩ ነው ለምን ደም ትጨነቂ እኔ እንጃ እኔ አይደል እንዴ ማድረግ አይ ነው እንዴ ያውሉ ደስታሽ ምናምን ያስመሰልሽ ነበር ማለት ነው አይደለም እውነት ደስ ብሎኛል ቁልፉን ለመመለስ ነው እንደዚህ ስትደሰቺ ነበር እሺ ደስታ ለኔ ብለሽ እንዳይሰማኝ አሻትራቀኝ አይ ነው አረሩታ ያንቺ ደግሞ በዛ በጣም የምር በዛ ማርያም ደስታ ሩታ እኔ ፈልጌ አንድ ያደርኩሽ አይ ነው እኔ እኮ ነኝ ያደረኩሽ አውቃለሁ እና ዛሬ ተቀበለሽ እኮ ምን ማድረግ ትችላለሽ ማለት ለምን ተቀበየ ምንም ነገር ከማደርገው ምንድነው ሰው ተቀበየ ለምን ምንም ነገር አደርጋለሁ አንተ ጋር ቢሆን አይሻልም Ashama akkam jirtu hordoftoonni qiddoo YouTube marti keessan sinin jecha warri maatiin haa ta'a na jajjabeessaa laayik koomentii sabskiraayib gochaa jirtanii waan waaqota olii sinaa heebbisu warri ganaa gootanis eebbifamaa warri goones eebbifamaa sinin jechuudha hegaayii Ruutaan jechuudha waca keessaa baatee akkasumallee lafa ulfina dubartummaa keetti siif hin kennine keessaa baatee asitti argamuu keettidhaaf ani guddaa gammadeetu jira jechuudha. Viidiyoo kaleessaa Abiraam irratti galakkistanis argeera jechuudha. Baay'ee tokkoon kan nama jibbisiisan viidiyoo sanarraa dubbachuu hin barbaadu jechuudha. Akkasumattidhaani ilaalis hin xumurre jechuudha. Ani meerii argu baay'ee tokkoon jibbe dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Akka dubartummaa isheetii fi lafa ishee ilaallatu osoo hin taane jechuudha. Mucaa kanayyuu jechuudha baay'ee tokkoon kan isaanii maqaa ishee balleessisaa dubartummaa ishee xiqqeessaa kan isaan jiran jechuudha. Egaa ta'uyyuu malee jechuudha kaleessa salphina har'ammoo ulfina namni sii kennu boruunis deebisee si salphisa jechuudha. Anammayyuu ta'eera taanaani kiyyaa yeroo ni dubbatu argeera akka faayila harkaa qabatee jira kan Ruutaa Daanii kan jedhamu wayii wanti akkasii jechuudha dubbatamaadha jechuudha kan jiru. Ana akka kootti Ruutaan jabeessitee osoo of eeggattee osoo of qoxxobdee osoo mucaashi guddifatte ani baay'ee tokko ni dhuga barbaada jechuudha. Namoonni tokko wanta nuti Ruutaan jaalanne wanta Ruutaan nuti jibbine wayii isinitti fakkaate jechuudha. Lafa kanatti maaf argamti bakka maaf marii jarittii sana dhageessi jarittiin sun ishii fayyaduuf osoo hin taane ishiirra fayyadamuudhaaf dhufte jennee dubbanna jechuudha malee Ruutaa dhugaa dubbachuudhaaf namni makooyyuu jaalatayyuu jedhee iyyaadu ture jechuudha. Dhugaa dubbachuu baay'ee tokkoon ishii suusaa ture jechuudha. Inni isaan viidiyoodhaan dhufan jechuudha. Argitummoo yoo ta'e waan amaa tokko gaafa hojjetan waan hin taane tokko gaafa hojjetanii fidaniit YouTube Abiraam irratti fe'uu jechuudha. Isinii galeera argitaniitu kaleessayyuu jechuudha akkam ta'aa turan jechuudha. Mucaan hin sodaata ishiillee seeraan hin qabatu ishiillee seeraan hin haammatu jechuudha. Lafa sanatti maal akkana arge beektu kinoo sa'aa fi jabbii akkasumatti fakkaatan jechuudha. Ruutaa fi Dastaan jechuudha chaanaalii Abiraam irratti kan gallakkifame maaliif jennaan amma fakkeenyaaf saani gaariin jabbiin gaariin saani gaariin gaadii amtu callima jettee dhaabbatti jabbiin illee yoodhaan zimma jettee taadha sana jala dhaabbatti garuu ishiin helmitu sun immoo maal gootiree jabeessitee takkaan nan bahuufiidhaa fi helmiti jechuudha
ani elmituu jireenya ruutaatiin jedhee nu fudhadhe jechuudha hani meeriidhaan jechuudha efaa gara ermeellatti erganii isaan immoo asiin immoo Abrahaamidhaan waamanii ilaalaamee dhugaa dubbachuuf hojii isaan hojjechaa jiran jechuudha karoora isaanii karaatti dhugaa dubbachuudhaaf taanaan kan daanii fi kan meerii kun jechuudha hegaayii akkani waan hin taane dubbatu manaamna kan isaan barbaadan akka waan Abrahaam ruutaanii gaafa namoota biraa faana taate inaafuu wayii jechuudha osoo inaaffee maal hojii intala ishii sanaa dhaqee qalabatii godha sijjamar dammo jechuudha sintu gafaafa'ee dhiibee geessee jechuudha efaan immoo jechuudha yeroo gabaabaa keessatti akka negatii baasu dhugaa dubbachuudhaaf annana mana jechuudha isa akaleessaa ermeeralaatti hojjateef jedhee jechuudha maatii faana yoo akka walitti bu'u jechuudha isa hin galchu bakka isa hin dhibu haa ta'u malee gaa'ee daasitaanii kallattii garaagaraadhaanii ruutaa gammachiisuudhaaf kan inni yaalii godhu yeroo kamiyyuu qabeenyaani jechuudha qabeenyaani dubartiin qabeenyayyuu ilaaltee jechuudha dhiira tokkotti sixxuyyuu jechuudha boruu akka ishiin gubattutti namanani jaalannaan ilma hiyyeessa jaaladhu hiyyeessa ta'ee kan mul'ata qabu kan siif yaadu kan siif oobsu kan siif dhoossu dadhabbii kee kan sii beeku kana yoo jaalatteetta ta'e ati boru waan hin sooromneef hin qabdu boru waan rakkoo keessaan baaneef hin qabdu har'a gamoo sitti fidee boru konkolaataa sitti fidee achimmoo warqee sitti fidee ta'e tanaan qabeenya saatiin akka si bitachaa jiru beeka akka nama shunkurtii gabaadhaa bitatee gara manaa galu akkasittidha jechuudha kan inni wanni jedhe jaalala dhugaatti agarsiisteetta baasee akkoo itti siqeeyyuun dhaabbatu argitan ittoo ta'ee jechuudha hin sodaata maal akka ta'e hin beekan jechuudha hin sodaata bakka ittiin siqu dhugaa dubbachuudhaaf ruutaatti jechuudha irra fagaachuu barbaada jechuudha garuu akkas in ibsatullee jechuudha jaalala yookiin immoo in ibsu iddoo ruutaadhaaf qabu jechuudha inaasa'u jechuudha sini galeera kana dhagaa gara galgalaatti natti fakkaate dasitaa akkasuma kun akkuma argitan kana mucaasa kana faana faranjii faana dhufaniitoo jiru jechuudha konkolaataa harkisanii kanaafiyyuu nama bareedaaf wanta bareedaatu ta'a konkolaataa dhufneetoo jirra jedhanii innis immoo ruutaadhaafidha ittiin jaalatti jennee itti gammaddi jennee in amannaa yeroo darban mana bitee fi kenneeraa fi har'a immoo kunin ta'aaf jedhee yaada kallattii garaagaraan akka ishiin gammaddu kan inni barbaadu haala keessa jirtu keessaa akka ishiin baatuun fedha jedhee jechuudha yeroo kana keessatti eeyyee wakaba sana keessaa baatee jedhanii yeroo kanatti gaafa argan faranjiin dhaqee jeshii qabee fidee gaafa dhuufu mirri qalabatii mirri maalii jedhanii jechuudha dudubbachaadha kan turan jechuudha nama haaraa kana walitti barsiisaa namni haaraa maalidha maal gochaatti jirtam naamna jettee ishiinis jechuudha kolfaa jechuudha washeeqa jechuudha kolfuun keenan baay'ee na gammachiisetu jira baay'ee ani akka nama sin barbaanne faana maaliif akkas taataadha malee kolfitee nagaa argatte bakka uffee jettee yoo to'ate jiraattee nutti tola jechuudha meeridhumaa fi eenyu maqaan isaa daaniidhum jechuudha tu buqqifteetuma of keessaa baaftee dhugaa dubbachuudhaaf gooteetti dharuuttaan jechuudha jabduudha bakka iddoo kennuu dhiiste jechuudha achi yeroo kana keessatti egaa booda ija ishii bananii gaafa ija ishii bananii jedhanii dugda duuba ishii egaa konkolaataatu jira haasa'uus barbaadanii bareeddee dhufteetoo jirta akkasumas immoo waan baay'ee si taasiseetoo jiran baay'ee tokkodhaan bakka amna jedhee gaafa jedhu walumaan keenarra danuudha maalan sii godha gaamnama jetteeni isayyuu natti siqeettiin mucaan irraachi siqa natti siqeettiin gidduu kana keessatti gaa'ee konkolaataan kunii haala kanadhaan bintameetoo jirteenna kan keetii faranjii yennaan lakkimee anatu sapiraayisii ta'e kan kootidha malee kan kee mitii jetteen jechuudha yeroo kana keessatti nuti akka tifataa hedduu barbaanna konkolaataan inni ati qabdu immoo wanniidhaan waan ta'eef nadaajiidhaan waan ta'eef kan hojjetu kun immoo kan elektirikiin hojjetamudha jedhaniitoo jiru jechuudha yeroo wanta finne hin qabu garuu nangayoona kan nadaajii malee ibsaa qofaan hojjetu nagarre akkamittis jechuun baarkii godhawoo dhaabu akkamittiidhaan chaarjii godhu kun sanaaf gaaffii kiyyadha jechuudha innaa manni immoo yeroo darbe bitamee kennames soba ta'uu danda'a maaliif jennaani nu waraabanii ruutaan lafsanatti argamtee miti
fakkeenyaaf manni buttaa jiraate gaafa ayyaana barii ganniitti kana dura dasitaan agarsiiseera jechuudha. Yaadattu yoo ta'eera ta'ee jechuudha. Ayyaana barii har'isaa faasigaa ta'ee ganama isaa jechuudha. Boru ganama isaa jechuudha. Maaliif jennaan ganniin buttaa jiraa jirti. Manni immoo mana buttaa jira. Ruutaan immoo yeroo darbe immoo kan iyyuu fi dasitaa afaan immoo viidiyoo waraabde immoo isatti yoo jettan Finfinneetti jechuudha. Isinii galaa isumayyuu bakka bareechuufiidhaaf viidiyoodhaaf akka ta'etti jechuudha. Akka nama akka naa galetti isin akka isinii galetti hin beeku jechuudha. Yeroo kana keessatti egaa kan keetidha. Akka dhugaatti naamina jettee qulfii hodhu dhugaadha. Waaqayyo itti kenne jechuudha. Yeroo kana keessatti oolmaan kennarra baay'atee maalaan sii godhamna jettee jechuudha. Isa yoo ta'an taane ishiin ofitti qabdee jechuudha. Haammattee jechuudha. Kaayii gidduu gaafa ishiin haammattee naamina jettee jechuudha. Booda konkolaataa keessa seentee akka teessifachi deemtu barbaadna naamina jedhanii ishiinis konkolaataa keessa seentee ibsiidhaan ibsitee sagaleetti kennite jechuudha. Kan kana caalu si imala waan baay'ee si yaadeeranii konkolaataa guddaa ta'e tokkoyyuu si'ii fi yaadeera jedhe faranjiin maaf isa mitaree maaliif isa dubbattaree jedheen jechuudha. Yeroo kana keessatti egaa cufattee kottu beekteen jechuudha. Dasitaadhaan ruftaanii achumaanii dasitaanii faranjii seeniif jedhee jechuudha. Konkolaataa keessa si'i dha'uu kan jaallate si'i dha'uu kan argachuuf gatiitti baasaa jiru ati maaliif keessan seenniree ishee si'idha kan ishee hin barbaadde malee samiti booda bakka bayii kottu waan haasofnu ni qabaannaadhaaniin jechuudha. Konkolaataa keessaa gadi baate konkolaataa keessaa gaafa gadi baate jettu ela qulfiin kun ana bira taa'uu hin malu manas naa bitteettaa akkasumas immoo na gammachiisuudhaaf waan baay'ee taasisaatoo jirtaan afaana taateetoo wanta baay'ee anifati waan baay'ee isaa haasofnee walii galleerraa wanti ta'uu jiru immoo suuta ta'uu qaba malee ariifachiisaan ta'uu hin qabu. Dhaabbannee yookiin immoo tasgabboofnee haasofnee walii galaa deemuudha malee dhaayi si harkaa fuudhee uma tokkoyyuu naaf hin godhu. Kanaaf qulfiinsi biraa haa ta'u hodhu jetteeni jechuudha. Kiisii keessa keeyyadhu jetteetti kennite jechuudha. Yeroo kana keessatti maaliidhaa fi ani kan si faana dadhabaa jiruuf naamna jennaan maal ta'aa jirtadhe. Faranjiinis yeroo kanatti anumaayyuu tokkoyyuu ta'aa hin jiru. Ani konkolaataa kan qabus immoo ni beektu. Inni kun rakkoo tokkollee hin qabaatu. Fuudhee sangeessa maaliin godha si biraa haa turu jettee yeroo kana keessatti wayni eddilee jechuun kee immoo gaafa araasii jaalattu. Gaafa dubartii araasii qaamni ishii hin jabaanne ulmaa otoo ishiin hin bahiin lafa dhiittee buttaa jiraadhaa dhuftee Finfinnee galtu gaaf sanaa hangarraatti immoo guyyaa gaaf tokkitti irbaata yookiin misaadha jettee achi baastee dubartii affeertee hin beekne dubartii teessanii jaalala waliif hin ibsine seenaan jireenya keetii maalidha maal dabarsite akkamittiin gaa'illi kee diigame gaa'illi kee diigamuun isaa sababni isaa maalidha gadda kana keessaa akkamittiin ba'uu dandeessa osoo hin jedhiniin takka gamoo takka konkolaataa fiduu kee dubartiin tokko immoo jechuudha fageessitee kan yaaddu yoo jiraatte mul'ata ishii boruudhaaf jireenya ishii boruudhaaf kan hubatte yoo jiraatteetti ta'e xiinxaltee bakkati qabduuf lafati qabduuf hubatteeti sirrittiin jechuudha malee qusaaqusii miti siyaafa dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha dasitaan siyaafa. Egaa gidduu kana keessatti baay'ee tokkoon gaddanii maal jedhaniiru jechuudha. Itti kennite jechuudha. Ani sirriidhaan jedha tokkoffaa dastaa miskiina waan tokkitti iyyuu hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf. Inni isaan immoo qusaaqusii kana fidanii kan namaas fiduu danda'u kireessanii baazawee jechuudha. Mana namaas qarshii kaffalanii waraabuu danda'u. Konkolaataas fuudhanii ba'anii kinoo jechuu danda'u. Kuni amala yuutuubaroota amaloota namoota bebbeekamoota feemisoota ta'aniiti jechuudha. Yeroo tokko immoo konkolaataa beeksisuudhaafis kan fayyadaman mana beeksisuudhaafis kan fayyadamanii haala biraankiitiidhaan ni jira jechuudha. Isa kanaaf iyyuu
ruutaan manicha sana keessatti yoo suba ta'eera ta'e akkuma yeroo darbee isa dhossuudhaaf shaffanuuf immoo beektee jechuudha waa irra dibdee dabarsuu hin dandeesse waanta ta'eef jechuudha guutumaan guututti gammaduun ishii anaan baay'ee tokko natti toleetoo jira isa immoo kaleessa hojjetan immoo sirrii miti na biraan faana hojjette inni jechuun akka kunoo wanni wayii jechuudha amma fakkeenyaaf bilbilli tokko chaarjii malee hojjetu namni farda gaafa yaabbatus immoo luugama malee yaabbatu jechuudha yeroo tokko bakka Abiraam irra ta'ee ruutaa waan luugama wayii taatu natti fakkaatti jechuudha bakka wal barbaadu sirriitti jechuudha wal hawwu isa kanadha Abiraam garuu yoo biyyaa baates yoo deemtes indoo giligiliidha yoo narraa fagaattee si arguu kooyyuu anaaf gammachuudha dhaqee inni ture jechuudha daasitaanii baachitti warqeeshi kana fa'isa sirreessu jechuudha dhugaa dubbachuuf annaan kolfesi irra isheen dhaggeeffadhe garuu jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf yaani muluu isaan dhaggeeffanne viidiyoo jechuudha maal viidiyoo maraatu jedhama dhugaa dubbachuudhaaf tanaaf viidiyoo maraatu jedhama viidiyoon kaleessaa jechuudha xiqqoo tokko dhaggeeffadhe ani gara dhumaa jechuudha Sakana sinin jechuun jaaladha lammiiwwan kiyyaa qaalii subscribe gochuun like gochuun akkasuma jabeessitan immoo abdii guddaa qaba sinin jechuun jaaladha akkasumatti yoo sisixee yoo maal jettee waliin haasaanii gara mana shiitii dhaqee jedhee namni immoo walitti haasoo walitti dudubbatu wal simachaa deema waan ta'eef jechuudha dastaa fi ruutaanii yoo dhuguma immoo waaqayyo ishii gargaaree yoo jechuudha gara Awurooppaadhaan sana yoo dhuguma Awurooppaadhaan dhufee yoo Awurooppaa yoo deemteetti ta'e waan ishii galaggaleera dhugaa dubbachuuf jechuudha jireenya ishii hiikedhee yaadan eenyu jala meerii fidaanii gaa'ela ishii adda baasee jechuudha mucayyoo miskiinadha maa tokko yoo waan hin beekne gara aminaatti ishii oofanii ishii marza'anii amtuu ishii taasisanii jechuudha mana ishii kana asirraan ga'anii jiru. Isa dhufuus immoo egaa gooftaan isaan gargaaru diina isaanii haa ifatu sinin jechuu jaaladha ani immoo guddaa sin jaaladha guddaa sin kabaja gooftaan koo sana eebbisu